دبري أمني عربا قرآن لغة عربا رتبوا مال قرا فساري برباج مري طيب لغة عربا رت ميل أجيب لهم أمة قرآن لغة أفان عربا دين بمال من النبي محمد فسروا بربادر طيب ربي نوفيبو دبتجرا أوكي هي كأفان أروموتتي تفسير يا يروجن هي كأفان أروموت أكه هي كأفان قياد أكه هي كأفان أمارنية تساتو أفان فدين هاتو كنا كتا بدنا كنا أكه هي كأفان أروموتتي تفسير أفان عربا يدل لما خلقت بيدي وأنا هرك لمن كيان أميدا وأنا هرك لمن كيان أميدا أكه هي كأفان أروموتتي طيب أكه هي كأفان عرباتتي هنا كلمة إن بيغن قرآن اللغة نزل بلغة العرب لغة عربات المبين جير رب دبت جراف إيفا جلال هنا كم براتي ما جنة جتة خلقت لما خلقت بيدي يدنا على قوة فسر أمزان لا أجيب دنديتي يروجن هيكا أكل لغة عن عرباتي على قوة كبدا قوة فسر قوة دبتما دنديتين أوميجا ظاهر آية هنا يد لما خلقت بيدي جمره لما خلقت بقوتي سلا جتشو قبطر إسلال إثبات لا إجراء آيات النصوص بلا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه آيات أكو مشين افتتوا فمري تأويلها في تشبيهها في تكييفها تمثيلها قولون برباچيس تنانا قبا إن ينمني قرآن كنا يدل لما خلقت بيديات تنا آيات تنا الرمبان يو تنا نانتبين أبدا جابي أمزاتي تندب تنا نما قوتي نمني فسر مفسر توتا جارا قرون المفضلة جتون خيركم قرني الرجالان كيس ورانتيان إيجنا ثم الذين يلونهم جي ربين إرجما ربي حديثة كيسة نودب بدن جارا سدين ورامة ربة درا قرني سدين كنا كيسة صحابة را نمني قوات حركة خنا دنديتين آدم أومجي نمني فسرين جرا وصو غافين قوات نان ديبني أبدا غافي أجندة براتين دبر لكي ننكي جبه يوخي لكي أننجر جده نافتو كبا أنمو نما مفسر تودا قرون المفضلة ديسي صحابتي چمتوكو بيچاران إسافان يوخين قرون المفضلة خيسان نما توكو إساف نما يد الله خنا القوة فسره أكا نافتو خنام بربادا ترام سيكون جيادات اللي هم زافنديس تتكتي تنقوفات هبيجان تناچبو سگنتا خيتي دي بناجن اوسو غافين تين ديبنه نيفر غافي براتين دبر ما السلام Thank you. Ustaz Hamza osoo hara kheetitti achi hin deemne waan Ustaz Muhammad dubbate guututti dhageessee jirta. Ani ragaadhan qaba. Even afaan Oromootii miti afaan Amaaraatii fi afaan Ingiliffaatiin illee jecha kana hiikaan akkanaan ala hiikaa biraa yoo qabaate naafidii siin jee takka faaragaan talammadaa sahaabota keessaa hin qabaa siin jee tasaniin ala ati waan kana okay. تني في إسلام يد الله ترني قوة فسره ربي مالي لما خلقت بيدي سلا لما خلقت بقوتي جتشو قبطر ظاهرة آية خنا يفتح إيسا قوة في الدين وجاني Okay, thank you. Hayya Ustaz dhageessee jirta. Akka Ustaz Muhammad amma Quraana irraahis akka tafsiira afaan Oromootti hiikeeti warroonni jaarraa sadan nu booda dabran kun hundi akka kanatti hiikanii je akka kanaan alatti rabbiin dandeettii isaatii waan jaamu keessa hin jiru waan kana ragaa ati eessa keessaa fudhatteeti moo akkaatuma sammuu keetiitii fi yaada keetiitiin waan kana rabbiin dandeettii isaatiin uumee harka lamaan yaa ibliis waaniin ani harka lamaan kiyya kanaan uume maaliif sujuuduu maaltu sujuuduu si dhoorkee bakka jee kana hiikaa kana
diddee sammuu teetii fi dandeettii ta'e qofaan deemu jirta moo ragaa akka Ustaaz Mahammad qabu dhiyeeffate kanatti atilleen ragaa ka qabduutu jira. Waan kana asirra goolamnee ragaa fi itti aanutti yoo deemnu ta'e akka goolamnuuf nu gargaari. Yooni fi ka qabaattu ta'e ragaalee Ustaaz Hamzaa. Tole obboleessi keenya dandeettitti maaliif hiitee jedhe. Ayata Qur'aanaa qaceello gurra banaa dhageeffadhaa. Amma ayata kana hiikuun hin barbaachisu akkuma Rabbiin harka je'etti hiinaa kan jedhu yoo kan taatu taate Qur'aana baran duraanin isinii hime. Laal mufassirri abbaa fedhee wala sahaabaa haa ta'u wala taabi'aa haa ta'u wala abbuma fedhee haa ta'u Rabbiin fassari je'ettiin kannanne taakka jaa. Namni Rabbiin Qur'aana kana irra buuse yoo jiraate Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad qofa. Nabiin Muhammad alayhi salaatu wassalaami akka ummanni sahaabaatii fi mufassiroonni je'e kana je'ee never ever Nabi Muhammadii je'e yoo naa baase ani hijibaadha. Nabi Muhammadiitu alayhi salaatu wassalaam akka kana ani ragaan kiyya Allahi fi Muhammadi. Malee ebaluu fi ebaluun an ragaanaaf hin ta'u. Tanaaf Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akkasitti hin fassarre. Yoo ayata kana dirqama akkuma gartee harkaa kanatti hiikuu qabna kan jennu taate Rabbiin Nabi Allah Nuuhiin maal je'e? Wasna'il fulka bi'acyuninaa je'een. Ija teenyaan doonii dalagadhuu je'een. Ijaa tana eega bakka tana harkatti hiine achillee ijatti hiikuu qabna. Gaayis qacelloon dhageeffadhaa. Harka jechuu dandeettii maaliif itti hiitee jennaan akkuma afaan Oromoottuu dhageeffadhu. Akkuma afaan Oromoottuu akka ilma namaatti nuti nama aboo mootummaan harka Abiyyi jirti yoo kan jennu taate harka kana keessa jirti jechuudha. Maal jechuu aqlii akkamitu? Aqlii akkami? Rabbi subhaanahu wa ta'ala hoggaanuu fimu Nabi Nuuhi maal jee wasna'il fulka bi'acyunina ija ijatti hiikuu qabna ka ijatti hiikuu qabna eega harkaas harkumatti hiina jenne ija ijatti hiikuu qabna san qofaa miti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala maal jaa وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج من يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. الله إسني وججر بكم هندت الله إسني وججر أنا وججر عبدي وججر ماري وججر ربي هدو جرا كزيخا آية القرآن أكما إني لفخانتي أكسمتي هنا هيا الله معك أينما كنت ربي سوججر بك مالي سوججر قامان si wajji jira kana maaliif qaamattiin hiine hay rabbiin si wajji jira hoggaa siin jaan si cinaa na cinaa taa'u jira ma tiktok na cinaa taa'eeti na wajji ilaalu jira abdee cinaa taa'ee wajji ilaalu jira mamma bayaan cinaa rabbii biraa jira akkana jechuun ayata qur'aanaa kana harkatti hiina yoo kan jennu taate ka achi jiru saniis ka ija rabbiin Nabi Nuuhi maal je wasna'il fulka bi'acyunina ija teenyaan doonii dalagadhu je'en hootu gaa ijji rabbii madooshaadha fuuneeti kana goonee doonii dalagannaan ija jechuun maali tika keenyaan jechuudha. Siigale beekumsa keenyaan jechuudha. Harka kana yoo daariktilee harkumatti asitti harka goggoyna kan jennu taate haaya wahuwa ma'akum inni isinii wajji jira aynamaa kuntum bakka isin jirtanitti rabbiin kanaadaas ni jira asiis ni jira qaamaan osoo hin ta'in biqudratii dandeettii isaatiin. Yusii dandeettii isaatiin isinii wajji jira. Hootaa gaa rabbii kana tolfannee gartee bocannee kaayyanna. Harka qaba, miila qaba, maarree qaba jennee ani bar isinii himeetiin jira. Laal ragaa inni barbaaduu fi nama inni irraa barbaadu irraa ani hin barbaadu. Ani ragaan kiyya Nabi Muhammad qofarraa alayhi salaatu wassalaam. Allah qofarraa yoo Nabi Muhammadiitu harka kan akkasitti hiike kanaan jedhu taate anaatu hijibaa je'eef irratti mura. Asiin taa'u jira akka dhiiratti haasawa. Nabi Muhammadiitu lakkii akka amma ja'amu kanatti hiike yoo kanaan jedhu taate kunoo wajji tatteenyee bakka tana wajji jirra. Tanaaf ayata quraanaa hedduu jira.
Fuulli rabbii gamayyuu jiru hoo jenne gamanaas yoo laalle fuula rabbiiti gamanaas maal jechuu akka kun. Allahan isinii wajji jira bakka hundatti hoggaa jennu. Allahan ana biras taa'u jira si biras taa'u jira akka waan jechuuti. Akkamitti kana eeysaa ragaa fidi jechuun xiqqisho gaafii tiyya baqachuudha natti fakkaata. Asuma irratti fita galatooma. Haroo muuti raaban yeroo takka. Laal amma Ustaaz Mahammadii fi Ustaaz Hamzaan gaafiilee hanga reefu wal gaafatan ta Ustaaz Mahammad maaltu si dhorke yaa Ibliis waaniin harka kiyya kana lamaaniin uumeef sujuuduu hajee gaafate irratti Ustaaz Mahammad ragaalee Quraanaa fi waan hadiisaa fi bikka adda adda irraa hin qabaanin fidadhaa jeetillee dubbachuu ture. Ustaaz Hamzaaf gaafii tana anilleen irra deebi'aati gaafii tana qofa naa gaafadhaati haaddanaa baasu yookiin immoo ragaa akkanaati jedhee waan afaan Arabaatiin Quraana san tafsiira afaan Oromootiin hiikame san afaan biratti illee haa hiikuu jee Ustaaz Mahammad. Ustaaz Hamzaan immoo wanni inni deebisee ani asirratti wanni hin barbaadu ragaan kiyya Nabi Muhammadii fi Allah qofaa jee. Kanarratti waan Rabbii fi Allah fi Nabi Muhammad hin je'in tafsiira Nabi Muhammad akkana je'ee hin fassarin ani hin fudhadhu tafsiira sheeyni fade bakka biraarraa namoonni adda addaa fassaran kana ani hin fudhadhu jeeti deebisu jira jechuudha. So kanarratti ammaan tana wal qabu jiranii ati maal jetta haala kanaa yoo ni fi kadeemnu ta'e egaa deebisaan tun ammallee waan deebisu natti hin fakkaatoni. So Ustaaz Mahammaditti hin dabarre haroof carraa kanneetiin Ustaaz Mahammaditti deemna. Abdii waan bareeda. Maaliif bara dura irratti illee waan kana kaasnee turre akka wanni kun dhufu yaadeeti wanni reefuun tana akkasitti check baalaansiin jiraachuu qaba wanni niin ja'uuf. Ammoo namni hundilleen deebisaan lakkii dura deebi'uu qaba akka ja'uute jechuudha. Ammoo wanni takka kan silaaka yaada kiyyaatti ammaan. Ustaad Mahamad Bayaaniyoonii fi Hamzaan deebisaa isaa kana deebisuu fi kan dandeenye tahee naaf hin deebine deebisaan Hamzaan hin qubsine naa hin deebine jee akka nama qabxii takka Ustaaz Mahamad Bayaan Hamzaa gubbaa qabuutitti deebisaan hin deebiniifitti qabannee bira dabarree gaafii Hamzaa irraa keessummeessuu ni dandeenya jeetii yaada. Ana bara deebisaa gaafannaa kiyya. Ammoo yoo Ustaaz Mahamad Bayaan kadidu ta'e maal goonaan gaa manarra jirti oguu isaan lamaan jidduu jirti jechuudha. Okay, Ustaaz Mahammad akka obboleessi kiyya haroon jeerratti muutirraa naaf hafattaa. Qabxiidha qabaa deemu jirra. Qabxii kanarratti yooni fi deebisaa Ustaaz Hamzaan siif hin deebisiin qabxii takka Ustaaz Mahammadiif deebisaan hin deebinee jennee sii qabnee gaafii itti aantutti dabarramoo dirqama gaafiin tiyyanaa deebisuu qabdii yoo hajjettu taate Ustaaz Hamzaanis deebi'ee deebisaan kiyya kanaan ala wanni jiru hin jiru yoo hajjau taate gaa akkanumatti zal wal godhuu taati mee yaada kan keessarraa funa itti fufi. Okay, gaarii. Tarimma waa'ee Nabi Muhammad ittan deebi'a. Gaafii tiyya takkitti matana qofa laal. Ta'awiila quwwatti nama quwwatti fa'i gaafiin tiyya deebi'uu isittuu hundiyaan. Rabbi sinuu sodaadha isinuu sila. Maaliif jennaan isinillee wallaahi isinin kabaja. Ammoo ajandarraa abbaa jira. Haa Rabbi sodaadha wallaahi laziim laal. Hedduu akka malee sagantaa keessatti Hamzaan ana miidhaa jira. Ajandarraa ba'e. Yaa akhi maalitti ajandarraa ba'e jennaan aboo waa'ee ijaat haasawaa jira. Aboo waa'ee gagartee waan biraa keessa seenee jira. Waa'ee istawaa bira seenee jira. Ajandaan irra jirru harka lamaan bicha. Waa'ee nabii yallaanuu ijaarratti baab rabbiin laal isteeppiidhaan rabbiin laa waa hundaa ofiin sabachiise. Harki addatti ofiin sabachiise, ijallee addatti ofiin sabachiise, wajillee addatti ofiin sabachiise. Tartiiba qabdi wanti hundinuu. Tartiiba qabdi. Waan tartiiba qabdu tana keessa olii gallaaqamuun gaarii miti. Kanaafuu ajandaa kiyya saatii tiyya naa kennaa haqiiqaa tiyya. Gaafin tiyya naaf hin deebine ta'awiila inni godhe kana eenyume fakkii obsobsin nama tadha. Ta'awiila quwwatti fassare. Quwwaa tana nama tokko saabaarraa taabiyaarraa naa hin finne. Namni tokko tafsiirri yoo kanaa ilaalte zaahirri ishiidha harka dubbata zaahirri yadullaa limaa kalaqtu biyyadiyya ja. Afaan Oromooti yoo deebin ammoo harka lamaan ja hiika afaan Oromooti. Akkas akka hiika afaan Oromootti illee harka kiyya ja. Wanni tokko quwwaatti fassaramuudhaan laabziin
manxuqni jiraatu qaba. Manxuqa dura urfama malee mafhumni dura hin urfamu. Hamzaan bakka sanatti manxuqaa fi mafhumni isaa fi jaallensa manxuqa jechuun waan rabbiin ofiin dubbate yadu limaa khalaqtu biyadiyyaa kana. Anammoo waliin irraa barbaadu tokko manxuqa fi mafhuma kamtu dura urfama manxuqa dura urfama. Okey rabbiin manxuqa urseeti limaa khalaqtu biyadiyya je tokko kan lamaffaadha quwwatti sahabaa fassare lakki ofuma kiyyaanin fassare naaji'ee haanaa amanu achi booda irraa qabala eenyu quwwatti fassaree kanan barbaadaa jiran ragaa naafaa kennu sana daawwachi kana achi booda sagantaa hamsaatti dabar gaafin tun bichaan naa deebinaan. Okay. Akkas. Okay, hayyee ustaaza gaafii tante ustaaz Hamzaanis dhaggeeffachuu jira. Ustaaz Hamzaa irra sii deebina amma ustaaz Mahammad ragaaniin fedha jee yooni fi ustaaz Hamzaan ragaa quraanaas ta'e hadiisa keessaa kan fidin ta'e nuti qabxii ustaaz Mahammadiif qabxii takka irratti qabnee gaafiin akkan deebiin irratti ustaaz Mahammad yooni fi kadeemnu ta'e yooyidha. Because qabxii qabaatii ustaaz Mahammad bikka kanatti ragaadhaan wanni barbaadu jirru as keessatti gaafiif deebii kanarratti ustaaz Hamzaan ragaalee amma ustaaz Mahammad gaafate kana yooniif hin fidin qabxii takka ustaaz Mahammadiif qabneeti akkasitti kara gaafii itti aanu deemnaa jechuudha. Sanirratti amma ustaaz Hamzaa ragaa amma ustaaz Mahammad jee kanarratti deebisaa kan kee kan hundura ustaaz Mahammad takka irra deebi'ii fiiti akka haasawa fiyya walitti hin laayineef irra deebi'iiti fi muutiin godhadhaa san boodarra deebisaa muuqannee deebisaan san yoonii fi Nani maa fi carraa naaf kennaashi. Hayyee, okay. Okey irraan deebi'aa fi carraan naa kenname. Warri as jala jirtanillee gurra qalbii qabuun dhaggeeffadha.